Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa Dambalii Gunguma Uummataa. Wiixata Onkoloolessa 25 2021 oduu guyyaa har'aaf qindeeffanne kan isin biraa geenya. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Miseensa poolisii naannoo Amaaraa kan ta'e Qarqaaraa Saajin Huseen Abdii dhalataa Oromoo Walloo ta'uudhaan garee finxaaleeyyii mootummaa naannoo Amaaraa muraasan hidhannoon irraa hiikame. Qonnaan bultoota jalaa waraanni mootummaa mana jireenyaa fi qabeenya isaanii gube. Ajajaan waraana Bilxiginnaa kutaa waraana 91ffaa kan ta'e Koloneel Taayyee Taaddasee booji'ame. Muummeen ministeera Suudaan Abdallaa Hamdok bakka hin beekamnetti hidhaman. Oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Angadaa Walaabuuti. Amma oduu bal'inaan. Miseensa poolisii naannoo Amaaraa kan ta'e Qarqaaraa Saajin Huseen Abdii dhalataa Oromoo Walloo ta'uudhaan garee finxaaleeyyii mootummaa naannoo Amaaraa muraasaan hidhannoon irraa hiikame. Huseen Abdii kaleessa goota jedhamee faarfamaa ture. Har'a sababa Oromummaa isaatiif ABO Shanee jedhamuun hidhannoon irraa hiikame afaan diinaa jalatti darbatamuu isaatu dhaga'ame. Qarqaaraa Saajin Huseen Abdii miseensa humna addaa poolisii Amaaraa ta'uun waggootaaf naannoo sana tajaajilaa ture. Huseen Abdii dhalataa Walloo yeroo ta'u ilma Oromoo Oromummaa isaa beeku ta'uun miseensa poolisii humna addaa naannoo Amaaraa yeroo turetti dhiibbaa fi cunqursaa mootummaan naannichaa uummata Walloo irratti taasisu balaaleffachuun nama beekamu akka ta'e namoonni itti dhiyeenyaan Saajin Huseeniin beekan ragaa bahu. Sababa Oromummaa isaatiin dhiibbaan hedduu irra gahaa kan ture yoo ta'u isa dabalatee ijoolleen Walloo miseensota poolisii humna addaa Amaaraa ta'anii jiran hedduun isaanii dhiibbaa sabummaa bu'uureffate keessa akka darbanii fi har'aan tanallee dararamaa akka jirantu himama. Qarqaaraa Saajin Huseen Abdii lola murni Bilxiginnaa fi naannoo Tigraay walitti banan keessatti ji'oota 4 dura yeroo humni federaalaa fi milishaan naannichaa Tigraayin to'atee turetti goota dirree waraanaa jedhamuun miidiyaalee fi rogeeyyiiwwan Amaaraatiin faarfamaa turuun ni yaadatama. Injifannoowwan poolisiin humna addaa yeroo garaagaraatti galmeessaa tureen Birgeediin Huseen Abdii keessatti argamu sababa Huseeniin abbaa injifannoo ta'aa akka turee fi Huseen adda isaa meeshaa hedduu booji'aa turuusaa miidiyaaleen ragaa ba'aa turaniiru. Gootummaa nama kanaa kan ajaa'ibsiifate mootummaan federaalaa fi naannoo Amaaraa moggaasa maqaa masoo Shawaa Shingar jedhu kennuufiin badhaasa maallaqaa fi meeshaatiin isa faarsaa turan. Yeroo sanitti mootummaan naannoo Amaaraa fi humni addaa naannichaa sabummaa Huseen Abdii Oromoo ta'uu isaa kan quba hin qabne yoo ta'an bulchiinsi godina saba Oromoo Walloo keessatti simannaa goota magaalaa Baateetti yeroo isaaf taasifame sabaan Huseen Abdii ilma Oromoo ta'uusaa mirkaneeffatan jechuun rogeeyyiin garaagaraa marsaa hawaasummaa irratti barreessanii turan. Shawaa Shingar yookaan Abdii Huseen nama meeshaa waraanaa gurguddaa kanneen akka matarayyasaa fi bireenii dhukaasuun dandeettii addaa qabuu fi beekamu ture. Qarqaaraa Saajin Huseen Abdii gaafa dirree lolaa irratti lubbuu fi odoo hin qusatin lolee injifate goota jedhamuun mataatti baatamee abbaa injifannoo jechuun maqaan masoos moggaafamuu fi kan danda'e. Erga ilma Oromoo ta'uusaa beekanii garuu bulchiinsi naannichaa maqaa ABO Shanee jedhu itti maxxansuun sababa Oromoo ta'uu isaatiif qofa meeshaa waraanaa isaa irraa hiikamu Saajin Abdii Huseen afaan isaatiin dubbata. Qarqaaraa Saajin Huseen yeroo ammaa kanatti galata dhabee magaalaa Baatee keessa uummata isaa waliin hidhannoo maleessa ta'ee jiraata akka jiru himee jira. Namni kaleessa aarsaa lubbuu kaffaluun dirqama dambiin bulmaata naannichaa itti kenne baataa ture kun sababa Oromoo ta'e qofaaf galata dhabee badhaasa isaaf kennamellee irraa deebifachuun har'a hidhannoo nuuf kennaa jechuun yeroo inni qaamota bulchiinsaa kadhatutu dhaga'ama. Impaayerri Itoophiyaa waaroo sabdaneessummaa jedhu uffachuun ilmaan Oromoo warra isaaf tole jedhanii bulaniyyoo inumaa cunqursuu itti fufuu isaatiif gochi nama kanarratti raawwate agarsiiftuu tokko jechuun namoonni garaagaraa toora marsaa hawaasummaa irratti barreessaa jiru. Qonnaan bultoota jalaa waraanni mootummaa mana jireenyaa fi qabeenya isaanii gube. Odeessa arganneen gidir sanbata kaleessa ganama godina Shawaa Kibba Lixaa ana ammayyaa ganda Munyoo Jilaatti waraanni mootummaa osoo uummanni ilaalanii mana qonnaan bultoota hedduu ibiddaan gubuun isaanii himame.
Akka maddi keenya jedhanitti namoota hedduu jalaa mana kan guban yoo ta'u kanneen maqaan nu gahe nama qabeenya qabu obbo Galaanaa Maammoo nama jedhamu dura manni 5 ol kan gubate yoo ta'u obbo Salamuun Maammoo kan jedhamu duraas qabeenyaa fi manni isaan qaban ebeddaan barbadaa'uun himame. Manaaf qabeenya uummataa maqaa tumsitoota WBO jedhuun yeroo adda addaatti waraanni mootummaa ebeddaan gubuun ni himama. Oduu wal fakkaatuun Matakkal keessatti humnootiin fiinxaleeyyii Amaaraa manneen uummataa gubaa jiru. Godina Matakkal keessatti manneen uummata Oromoof humnoota fiinxaleeyyii Amaaraan ebeddaan gubatee barbadaa'aa jiraachuun beekame. Akka suuraaleen OFM dhaqqaban ibsanitti manneen uummanni haala nageenya sodaachuun dhiyeessanii jiran humnootii fiinxaleeyyii Amaaraan hidhatanii jiran qabeenya uummataa saamuun manneen isaanii guutummaatti ebeddaan gubanii barbadeessaa jiraachuu maddi keenya kun nuuf himaniiru. Ajajaan waraana Bilxiginnaa kutaa waraana 91ffaa kan ta'e Koloneel Taayyee Taaddasee booji'ame. Koloneel Taayyee Taaddasee Baqqalee waraana Walloo Kibbaa naannawa magaalaa Daseetti taasifame irratti humnoota Tigraayin booji'amuu fi humni inni ajajaa ture kutaan waraana 91ffaan guutummaatti barbadaa'uu isaa miidiyaaleen Tigraay gabaasaa jiru. Humnoonni Tigraay injifannoo waraana murteessaa ta'e eega waraana Bilxiginnaa irratti gonfachuu isaanii ibsanii booda qondaalli waraana guddaan booji'ame kun kan jalqabaa ta'uu isaati. Waraanni Tigraay baatii 2 dura duula waraana Aluulaa Ooppereeshinii fi Aadataa Tigraay jedhaman keessatti qondaalota waraana Bilxiginnaa sadarkaa kolonelummaa qaban 3 booji'amuun miidiyaaleetti agarsiisuun isaanii kan yaadatamudha. Humnoonni Tigraay Walloo Kibbaa keessatti ammallee magaalota Dasee fi Kombolchaa fi fageenya dhiyoo irratti kallattii adda addaatiin marsuudhaan waraana Bilxiginnaa loluutti jiru. Booji'amuu Koloneel Taaddasee kana irratti gama mootummaa Itiyoophiyaatiin haga ammaatti waan jedhame kan hin jirre ta'uu isaati. Oduu dabalataatiin lolli biyyattii keessatti deemaa jiru hin dhaabbata ammadhuma osuma jedhamu kunoo amma sadarkaa cimaa irra gaheera. Loltoonni mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed nama loltoota Tigraay irraa booji'an tokko akka hoolaa gad cibsanii qalanii jiru odeessee jedhu marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti akka malee walharkaa fuudhamee facaafamaa jira. Jireenya keenya keessatti gara jabeenya arginee hin beekne arguutti jirra. Loltoonni mootummaa Abiy Ahmed warra booji'anii akkas gochuu jalqabanii jennaan warri suni hoo maal gochuuf deemuun inni jedhu gaaffii nama hundaati. Loltoonni Tigraay booji'amtoota isaanii irratti gara jabina akkasii yeroo fudhatan waan argine nu hin beeknee fi dhageettiif gurraan booji'amtoota irratti silaa waan dalagamaatii miti. Hojiin loltoonni mootummaa Abiy Ahmed hojjetaa jiran kun booji'amtoota warra Maqalee jiran ija hamtuu keessa galcha jechuun xiinxaltoonni marsaalee hawaasaa gubbaatti yeroo barreessan ni mul'ata. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun kun kan isiniif darbaa jiru Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gunguma uummataarraayi. Muummeen ministeera Suudaan Abdallaa Hamdook bakka hin beekamnetti hidhaman. Guyyaa irraa fonqolcha Suudaan keessatti ka'een ministeeronni hedduun hidhamanii jiran. Biyyattii keessatti fincilli jabaan ka'ee akka jiru gabaafamaa jira. Aljaziiraa fi akkasumas miidiyaalee biroo dabalateen akka gabaasanitti Abdallaa Hamdook eessatti akka hidhame hanga ammaa wanti ifatti beekame hin jiru jedhu. Yaaliin fonqolcha mootummaa baatii darbe keessa biyyattii keessatti erga facalaa'een booda ture har'a milkaa'uuf kan jedhu. Abdallaa Hamdook rakkoo mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi naannoo Tigraay jidduu jaarsummaan fixuuf waadaa galaa turan. Amma ofii isaaniifuu haalli yaaddessaa ta'utu himamaa jira. Kanuma hordofuun humni waraana Suudaan labsii yeroo hatattamaa labse. Humni waraana biyya Suudaan mootummaa siviilii irratti fonqolcha gaggeessuun muummicha ministeeraa dabalatee aangawoota mootummaa olaanoo erga hidhee booda labsii yeroo hatattamaa akka labse gabaafameera. Fonqolcha mootummaa gaggeeffame hordofuun uummanni Suudaan hiriira mormii magaalaa guddoo biyyattii Kaartuum keessatti kan gaggeessan yoo ta'u namoonni 14 akka madaa'an gabaafameera. Fonqolchi mootummaa taasifame hordofuun dhaabbanni biyyoota gamtoomanii gaggeessitoonni siviiliin Suudaan akka gadhiifamaniif kan gaafate yoo ta'u gamtaan Awurooppaa taateen Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru yaaddessaa akka ta'e ibse. Biyyoota gamtoomanitti bakka bu'aa addaa Suudaan gama isaatiin muummicha ministeeraa dabalatee aangawoota mootummaa irratti hidhaan humna waraanaatiin raawwate fudhatama hin qabu jechuun hatattamaan akka gadi dhiifaman gaafateera.
Gabaasni kan Al Jazeeraati. Egaan dhaggeeffattoota hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa. Oduun guyyaa irraaf qindeeffanne kanuma ture waan nu hordoftaniif galatooma.